Bultii yoo qiinxaa itti buluun ooltuu jetteen. Dubbiin amma sooshaal miidiyaa tuni akkas wanni beekuu qabnu. Waan goonuuf waan jennu kana laallachuu. Tokkoffaa dubbiin obboleessi kennallee jedhee jira. Mucayyoon illee jettee jirti. Sadi saala jedha saabolaan jedhan abbaan saalfatu saalli saalfatu abbatu jala saalfataa jedha. Waan goonu kana tokko waan kana itti yaadnee laallee godhu. Waan dhufeefuu dhufe jiruufuu haa dhufu du'aafuu haa dhufu. So amma ajandaan kun dhufe eega dhufe kallattii jalaa bahanii namni keenya waa fiduu beeka malee waa fixuu hin beeku. Rakkoon warri sooshaal miidiyaa qabnu waa fiduu beekna malee akkaataa itti fidnu laaluun illee dirqama. Wanni amma mucayyoon jettillee araara buufti. Wanni obboleessi keenya Mubaarak jedhellee araara. Silaa namni bultii boruuf ilmoo ufiitiif bultii waa barbaadu addabaabayii gabaa irratti waan haasa'u. Sooshaal miidiyaa jechuun addabaabayii bakka amma addabaabayiiti. Addabaabayiitti cidhan godhatu namni. Golatti cidha godhata malee. Innis eega waan godhame isiinis waan deebifte tahe akkuma obboleessi keenya eebbisaan jedhe yoo akka jedhan jarri garaa waliin jiraatan keessaan jarri nu ammaa fixatan. Nu warri sooshaal miidiyaa jarrilleen wanni itti dhaamachuu qabnu dhaloota ammaa kanatti illee akka ajandaan taane waan kan asuma gabaabsanii haa bu'ani. Akkuma sheeyiticha darasicha jaartii sheekaati karaa deemaniitti allaattii sadiin tuute dhufanii jennaan mee maal yaadda jedhee gaafatan sheenni aaqila wahiiti darasicha isaa kan. Ani wanni yaadu isin duutanii rabbi jannata isin galchee jaartii teessan tana fuudhee qalbiin na hawwitii jedhe jedhan. Isumaan bira taa'eeti. Allaattiin takkatti inni barartee jedhan. Jaartii sheekaallee gaafataniiti ati hoo qalbii maal si hawwiti jennaan. Akkuma darasichi keessan jedhe san osoo isin duutanii rabbi jannata isin hire anillee darasichummaan keessan kun na fuudheetu irra natti tolaa jette jedhan. Amma wanni yoo jarri akka mammaaka sanii keessaan tola walii qabaatan warrinuu keessaan fixata. Nama godhataniiti. Namni lafarra jira sirni illee lafarra jira. Bultii wanni kun keessaan fixachuu danda'an. Yoo akkuma jedhan dubbiin dubbii ajandaa taate ajandaan nama malaayyuu hin tolu. Tokko hamilee namaa gadi buusa ajandaan tokko hamilee namaa ol namaa kaasa. Waan akkanaa kana isiinillee nama dalagaa ji'aa jirti. Obboleessi keenyallee nama dalagatee bulu waan kana asumatti dhaabne obboleessi keenya jedhe yoo dhugamatti jira. Sababbiin isaa dubartii Oromooti dubartii aadaaf safuun guddatte ammallee dabalataan dubartii aadaa irratti hojjetaa jirtu nama daaluu jechuun intalti Oromoo takka yoo jaallatamtee jette karaan ittiin nama dubbisan baay'eetu jira. Ol fuudhee marii kiyyaan ala jechuu marii kiyyaan ala ufumaatii miidiyaa irratti na baasa keessaan uduunan dubbisin jechuu akkuma viidiyoo isaa argeen keessaan si dubbisaa viidiyoo isaa irraa kaasinaan toluu jedheeni ture. Hin barbaadu gadi bahee dubbadhu ni naan jedhee jennaan gadi bahee dubbadhee jechuudha viidiyoo deebii kenneef. Saniin alatti gurbaan kun keessaan na dubbisi jedhee yeroo baay'ee kadhadhee dadhabeera jechuudha. Yoo ati na didde Baalee fi Arsii akka walloltu godhaa jedhee ture. Yoo ati na didde akka si gara galchanii akka si arrabsan godhaa naan jedhee ture. Kanaafuu mucaani jaalalaa fi miti. Na dhageeffadha jaalalaa fi na jaalladha namni tokko kana jala haasofne ishee na dhageeffadha dhageeffadhu ati nuu dhageeffadhu miyuuti godhi taa'e kanaan alatti haasofseeta ishee haasofseeta miyuutu godhi akkanaan sofne ishee kanaan alatti mucattiin kabajaadhaan dubbataarti dubbati Mubaarak gadi bu'u nyin jedhin kalaas nyin dhageeffadhu taraan kiyya dhiftee maqaa namaa olii ga'oof nama gugurdaa ay keessa jira Mubaarak kabajaadhaan namni guddaa yoo jiraatu kijibini maqaa kiyya olii gadi kana oofaa jirtu biyyaarra dhaabsisi abbaa namichoo sakkaaramii kana ammaa fi malee namichoo sakkaaramii farshoo Baburee jedhibdu rabbii jedha Mubaarak fi wanni dubbaya Baburee usiin dubbii jaallar qaba Mubaarak jedhi Mubaarak jedhi Mubaarak jedhi baaliyyoo abbaa manaati kan dubbataa jiru Mubaarak jedhi mootii qabaduu taa'ee nama naa dubbatu rabbii keeti jedhi kanaafuu dubbiin kijiba walumaa utuba koo gidee takka mujattii dasirraa gadi hin buutu adabattee teetti waan ofii haa dubbattu waan garaa qulqulluu keessa qabdu ati illee dubbatta wanni mujattii seeraa baratu takka hin jiru miyuutii qabadhu taa'ee nama kabaje eebbisaa keessa jira dubbadhu kutuba taap koppiliingii godha
ምን አይነት ህዝብ ነው ወና hayye yeroo baay'ee dubbiseera keessaa mucaa kana jechuun akka narraa gadi bu'u akka miidiyaarraa maqaan kiyyaaf ka isaallee gadi bu'ee lafarratti akka haasofnu waliin dubbannee jirra. Hindi na dubbisuufu eeyyamamaa miti. Bilooksi godha nan caqancaqinaan jedha bilooksi godha. Akka deemaa jiru ka manxanaa jiru ka arrafamaa jiru anaa bar maqaa ijoollee kiyyaati arrafamaa jira. Isinii galee innillee arrafamaa jira. Kanaafuu gadi buunee haasofna yeroo baay'ee jedhee kadhadhee jira. Eeyyamamaa miti. Kuni ajandaaf malee anaa ajandaa hin barbaanne anaa kana dura live iyyuu seeneen beene anaa taaggaladhee ijoollee tiya guddifataaru lafaa ka'ee na tuqee olii gannaa farsaa jira. Kanaayyuu naafiin hin beetti live kiyya akkamitti akka dubartii akkamii akka ta'an ta'e na beetti jechuu. Dubartii uduu nama biraa ta'e gadi baatee ijoollee ofii poosti gootee irra kadhatti. Anammoo walabaa nama daa'immaniin illee kadhadhee jiraachuu barbaadu miti nama xaaree abdii hin kutatin abbaa ijoollee kiyyaa gaafa inni dhiifama na gaafatee natti deebi'e. Ufitti fudhachuuf qophaa'ee daa'imman fudhadhee guddifataa jiru. Wanni an daa'imman tiyya miidiyaa irra poostii hin gooneef uf dhassuu barbaadee miti. An dubartii jireenya mo'achuuf araartu malee dubartii dhiira barbaachuuf fiigaartu miti. Isinii galee daa'imman tiyya gaafa suuraa isaanii poostii godhe nama meeqatu kada hin qabne ilaalee itti caba. Isinii galee rabbitu namaa kenna daa'imman nama meeqatu hawwee dhabeera daa'imman kana. Kanaafuu ani miidiyaa irra ol hin baasu daa'imman tiyya jedheetuma obsee akkasi guddifataa jira. Narra haa bu'u yoo rabbiin ka sodaatu an hajaa isaa miti. Namni biraatu maatii kiyya dhufanii biyya alaatii wallaa kadhatanii jennaan hin barbaadu jedhee maatii harka dideera jechuudha. Hin fedhan dhiira tokko hin fedhu. Nama tokkollee hin fedhu. Mubaarak narraa gadaa bu'u. Mubaarak silaallee dhugaanuu hin dhufne gara sobaatiin natti caafamaa jira. Soba narraa haa dhaabbattu. Xumura dheeraanis bakka hojii jira. Isin dhaggeeffadhaasaa. Mubaarak jarraa geejji dubbadhu. Galatoomii bulee. Yaa'u boo'ichi ka dubartiitu dhaga'ama rakkoon qabu dhagayaa fi yeroo hedduu akkanuma beeki. Dhiirri yoo boo'illee irraan bareedu kama jaraatu bareeda. Dhugaadha waan isiin dubbatte. An ammoo jalqabarraa eegalee hagam akka itti barreessaa ture. Eega itti barreesse ammoo takka lamaan deebii fi waan ani isin barreesseef deebii isiin naa deebifte hunda waan amma isiin jette kanaami dhugaa jirtu hunda an isinii fiduu danda'a. WhatsApp irratti, TikTok irratti illee waan irra walii barreessine. Dhumarratti ijoolleen akkana naan jedhanii Mubaarak akkana akkasii si sobaaraa maali naan jedhanii jettee gaaf tokko dhuftee bilook na goote. Bilook na goonaan hin dhiise. Viidiyoo irratti hin dalagne. Viidiyoo jalqaba irra dalage akkuma irra dalageen dhuftee na dubbiste Mubaarak maa viidiyoo narra dalagdee naan jette abboo kunoo hagana guutuu sitti barreessaa ture. Miseejiin kiyya weetana sitti barreessu si biran ga'u. Rejected duuba deebi'a fooloo naa deebisuu didde. Nama biraa nama si wannoo hidhuun qabu jennaan okay rakkoon qabu. Amma maalinni nyaan jennaan si jaaladhe. Na jaalatte hayyee hin haasofna rakkoo hin qabu. Ana haasofnaa waliin haasa'uu eegallee walii barreessuu eegallee amma viidiyoo san kaasii naan jette. Viidiyoo saniin kaasaa ani miidiyaa irra si gaafadheera. Viidiyoo saniif deebisi baqqaan kaasaa jedheen. Akkas bareeda naan jette jedheen. Jennaan lakkii naan jette tole dhiisi jedheen hayyee. Dhiisi an viidiyoon kaasaa haa hafu anaafatti keessaa naasofna. Jennaan ganama kaatee viidiyoo dalaydee post goote. Ijoolleen ishee natti godhan dhaqee laale. Akkana naan jedhe jette. Maa viidiyoo hojjettere jennaanin deebisuu barbaadeeti. Angaafii si gaafadhee atiin qoradhettee gosa tiyyaa fi maali ka jedhu san anillee dalage gosa tiyya qorachuun akkana akkuma aadaa Arsiititti deebima nagayaa qulqulluu walii deebin itti gammaddee baay'ee natti tole jette. San booda viidiyoo biraa hojjette. Viidiyoon 4 ta'e lama isin dalage lamaan dalage. Achi booda bilook na goote. Isin bilook na goonaan viidiyoo tokkollee irratti hin hojjanne anin dhiise. Viidiyoon amma ijoolleen ammallee poos gootaa maali jettu viidiyoo ijoolleen badhee fuutee walitti hiitee natti ergitu ka isitti illee ergamu ka feesbuuka mararrayyuu jiru ka isin nallee laayivii seentee na arrabsite na xiqqeessite sanuu poos godhan. Wanni ani haasa'ee irraa maal jedhee dubbadhee isii poos godhe tokkollee hin jiru. Sobaa maali kayyattan abbaan feetan waan feetan jedhaan san ana beeka. An jalqaballee dubbadheera hagam isiin asirrattuu na xiqqeessitee na arrabsaa jirtu kan anammallee isiin xiqqeessu na arrabsu maaliifi dubartiin kabajaadha. Dubartiin waa hunda. Sigalee gosa wal dhoofuu fi
gosa wali oofuu fi maaliif kanaaf ani si afoo dubbadhe reefi waan ani hin jedhin waan bira dubbii bira amma kan ilaal amma kana ajandaa taasii gale anammoo dubbiin akka ajandaa jalqabuma siin jedhan mucattiin jedhaa jirtu Mubaarak na haa dhiisuu miidiyaarraa na haa buuse an buuse isinillee dhiisa isinillee waan kiyya naasa hin jedheeni kana ol maal barbaaddan way dirqamaan natti haa heerumte daara way viidiyoo irra hojjedhe daara hin jiru si galee an dhiira akka dhiiraatitti gaafadhe didde hin ta'u jette na xiqqeessite na arrabsiteemi dhiisama isin hin jedhe Narrabsin. duuba maaltu lola kana fara fide amma isin bar teettee Ayyee Mubaarak galatoomi. arsiifi baalee wali oofa yoo ati na didde naan jedhe jettee amma dubbii biraa fidde ajandaa biraa uumte guli ajandaan kenna asirraa yoo bu'uuf hin taa'u ka akka isin haasoytu kanatti an jalqaba isin hin jedhe akka ilmoo dhiira an dhiise torbaan tokko ol ga'ee jira viidiyoo isii poost godhee irra dalagee hin beeku si galee wanni amma kalee fideen gadda guyyaa sadi takkaa laayivii seenteen beeytu qutubni laayivii seentee sababa kanaan girrigirri kana keessa viidiyoo ijoolleen isii jalaa waraabdee badhetti gadhiistutu addunyaa guuturra deemaa jira haasaa kii keessa argitanii hin argine hin jiru torbaan tokko ol viidiyoo isii poost godhee hin jiru viidiyoon ani poost godhe feesbuuka kiyya irrattillee kama ijoolleen suuraa kiyyaa fi isii fiddee wali hiitee haasaa isii irra keettee gadhiiftu qofa gadhiisan waan ijoolleen na ergitu waan argachuudha si galee tanaan ala dubbiin biraan jirtu narraa bu'aa jetteemi an durillee isirra hin jiru dhiisee jira gaafadhe ilmoo namaa didde isii malee dubartiin hin jirtuun sun waan biraati keessaan dhaqee dubbisaa sun waan biraati. Maqaa macarraa nama dabarti Mubaarak galatoomi maaliyyoo. Amma namni irraa soitanuu hin jiru badhumate narraa bu'aa jetteemi an irraa bu'e isinillee irraa bu'aa Ayyee sanuma gabaabsina Mubaarak sanuma gabaabsina. Dhiifama guddaa naa godhe ana si balleesse ana Obbo Ijoot jalli mucaa haasa'u. maqaa si balleesse dhiifama guddaa naa godhi har'a booda sirraa haasa'u waan kee naasa'u suuraa kee poostiin godhu argite akkuma ati jette sana eessillee hin jaaladhu dhugaadha akkas barbaaddaami an maqaa kee hin dha'u atillee maqaa kee hin dha'ini namoonni biraa immoo kasirraa dubbataniif namoonni biraa suuraa kee poost ka godhaniif an itti gaafatamaan dubbadhu inni na dhiise isin na dhiisaa jedhii dubbadhuuti gara hojii keetii deemi massalaama. Massalaama habibi. Yaa galatoomi. Mubaarak galatoomi. Guddaa baaburee dhageeffadhaa. Namni kuma lafaa jirtu kuni kutuba qaqqabeetiin fooloo godhi oonlaayin shooppii dadhaidii nama daa'imman ofii guddifatu wallaahi sappoortii godhaanii fooloo godhaanii bira dhaabadhaanii nama akka dhiiraa dalagatu nama ilmaan ofii guddifachuuf dhiirri fedhe dhaqee Awurooppaa irraa biyya mana irraa dhiirri gaafatee diddee ilmaan tiyya guddifadha jette fooloo godhaanii muruun keessan irraa bitadhaa uffanni isiin diizaayina Beeruut bakka isiin ergine jiru irraa bitadhaa fooloo godhaa nama keessan sappoortii godhaa jedhan calliftanii jedhuftanii hoo hin jedhin akka horii. Ela kala sama wanni kun dhaabate eebbisaanillee namni martuu warra sirta waan obboleessi keenyallee haa galatoom dhiifama jedhe mucayyoonillee dhiifama afooftu walii haa godhani hawaasni keenya warri mucaaf mucayyoo ajandaa godhachuuf as jala jirtanis haa ta'u rabbii keessan sodaat asii qaaba kalaas dhume innis haa galatoom dhiifama jedheemi jaaladhes jaalachoo baadhes onneeti ya rabbi beeka jedhe waan ajandaa si godhadheef dhiifama jedhe hidhate haa galatoom akkasuma mucayyoonillee muitii qabatte baanattee afaan takkatti anis dhiiseera waan keen dubbadhu isiinis afooftu walii jedhaniit hawaasallee asi bakka kana irraa dhaabne akkuma obboleessi keenya baaliyyoo waan isiin gurgurattu kanattis jajjabeessutu barbaachisaadha asumatti dhumee jira yaada bidhaa ka nagahaa kennadhaa malee hawaasni keenya wal as keessallee jirtan jecha obboleeyyan ta'e warra keessallee jirtan yaaduma falaa kennaa malee ammaachi waan falfalaa jedhamuun dubbatina dhiifama kanaaf mucayyoon afaan takkatti haa dubbattu illee fayyaa obboleessa isaa isiiti ka kana isiin illee haa dhiiftuufi mana dubbadhu mucayyoo namni bidhaan dubbatina akkasiin fidatu. Ishi galatooma ulfaadha jalqaba irratti Mubaarak keessi kiyya sitti gaddee ture sirrifadhee ture. Namni kamuu adeemsa kiyya viidiyoo kiyya ilaalee baay'ee na kabajaa maatii kiyya sin kabajaa saba an jaaladhee saba an ulfeeffadhee waan saba kiyyaa kana guddisuuf galgalaa ganama xaaru kana irraallee nama baay'eetu na dinqisiifataa hordoftoota baay'ee qabaa kana irraahu kana xiqqoosii kabaja kiyya na jalaa gadi buustee baay'ee sirrifadhee ture hardharraa kaasee atillee eegaa.
Networkii dha irratti bilbilamee obsa. Turkii dha nama dalagaati barra kutubaan. Nama dalagaa. Nama akkanaan nuti. Baabura mana dubbii kata zarin mana jadi ishee. Maa ini illee nama dalagaa. Maal ba Feera sagaleen. Kanaafuu sitti rifadhee ture, sitti mufadhee ture, si dhiisee jira jechuudha. Kana boodas akka viidiyoo kiyya poosti hin goone atillee sorry. Egaa waadaa galti galatoomisiin jedheera ulfaadhaa isinis dhimma kennaaf jecha namoonni asitti dhuftanii walitti nu araarsu walitti nu qabdan khayrii fi galatooma. Kana boodallee dubartii takka yoo jaallattan yoo isinitti tolte keessaan dubbisaa salphaa bar afaan oromoo waliin haasofnaami keessaan dubbisaa viidiyoo nama olii gadi poosti hin godhina gaarii miti. Uduu isayyuu jaaladhe waanuma inni viidiyoo kiyya poosti godhe waanuma namoonni baay'een sababa isaatiif na arrabsaniif jecha waan kabajni kiyya fi kasaba kiyyaa gadi bu'eef jecha toleeyyuu isaa hin jedhu. An onnee kiyya keessa wanti jiru ijoollee tiyyaaf abbaa manaa kiyya ammas adhallee borullee waan jedhe hin dhiisu irratti cicha. Ulfaadhaa galatoomaa dubartii cimtuu dubartii si kunuunsituu fi dubartii bareedaanillee na caaltu waan hundaanuu tasi kabajitu rabbiin siifaa baasu jedheera. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyee ulfaatu galatoomi dhumate si illee ilmoo barakaatti haa godhu mee gabaabduu eebbisaa keessanii kenna du'aa gootaniif mucaa kenna obboleessa kennallee isin lamaan warra walii dhiisi rabbi isin haa dhiisu atis garaan qulqullaa'e dhiisii fi intala dubaraati gatteeraatti dhugaa. Akkuma amma jette kana garaanillee akkasuma qulqullooftee dhiiftaa fi obboleessa kenna ka hiree barbaada jettellee isinlee hireen akka ati barbaaddeetiyyuu miti ta caalte rabbi si haa baasu yoo jiraatte waliin si haa bulchu sillee mucayyoo obboleettii teenna abbama manaa kan kee ka qalbiin tee bira jirtu san rabbiin kenna oofee sababa waan kana tahee rabbi waliin haa deebisu ilmoo tee waliin haa bulchu riskii badhuullee rabbi sitti haa banu akkuma amma taatee deemaartu ilmoo barakaa tafakkeenyaa rabbi si godhee waan dalagatu barakaa rabbi haa taasisu. Isa obboleessa kan obbolummaa rabboomaa namoomaa yoo waliin dubbatan haadhaallee qareellee waliin obboleeyyan haadhaan miti namoomatti obboleeyyan akkasumas nu walaqina haa ta'u abdanii horaa bulaa deemee nama jaalatan haa baru dhagaa wannoo arataa korma nyaataa ariitan jalaa bahaa dhiyeessitan jalaa bahaa ariitan qaba harummaa leencaa kenne jabinna leencaa kenne barsaa kenne sirraa kennu. Horaa bulaa teekana ulfaadhaa galatoomaa ta'itti haftee eebbisaan itti haguugu. Ulfaadhaa fittanii homaan hafne kallas galatoomaa mabruk isinilleeni isin galatoomaa ijoolleen teenna nu kabajjanii mubaarak ulfaadhu kalas dhumate anillee waan jedhun jiru kana booda kalasin arrabsina dhiisa ajandaalleen godhatina. Dhugamatti mucaayoon sun nama jabduudha online irratti hunduu hin beeyna jajjabeessa irraa bitadhaa waan isin qabdu jajjabeessaa koomantii gaarii kennaa fi waan akkanaa dabree ma dhufaa miidiyaa irra garuu wayita bakka ofii taree akkanatti koontirool godhanii walirra dhaabbachuun barbaachisaadha. Tataanii namni keessumaan haasaa yoo waan akkanaa uumame keessumaan fixadhaa walitti mufachuun barbaachisu. Yoo walii galtanii ajandaa gootan namnummaan biraatu is okay. Gaafa ammoo dubbiin lakkii waan kun dhiibbaan irratti fidaa geette keessumaa gaddeebisaa namni biraallee amma achillee ammaaf ammoo ulfaadha galatoomaa kutubaanis mubaarakis jecha warri kuuwwan hundu hin arrabsinaa waan negatiiviitti hin dubbatinaa du'aayii godhaa fi koomantii gaarii barreessaa fi ka biizinasii irra jiru biizinasii irratti jabeessaa. Kamu online guddifachuu jedhullee fooloo godhaa wal guddisa galatooma ulfaadhaan isin jedhaan illee. Ayyee galatoomii bisa hundi keessanuu galatooma qutubaatillee dubbii gugurdoo dubbatanii eega wal'iistan bakka mubaarak qutubaa eega argachuu hin danda'in si jammar isiinuu siin hin maltu takkitti asan daaboo quxuruu isii kennaa isii dubbista. Ajaa'iba qutubuu jibasa. Sebenarnya dong kok wajib nanti babur ya cuma Ganama duga bar isan lalin ara lalin ganama duga. Koi bali akam jirtu mata naga babur ya wan akkalan jedhan
Injeda mulle. Wonde de. Wallahi Kutuba. gannan buusin jedhi. Yeen dhagam. Yee. Kutuba Ana kan jirta baabureedha bareedaa fi booda keessaan si dubbisa wajjii waan waliin haasofnu jiraana baabureedha duraanillee